Furtuu Beekumsa Hojiin Muldhatu. Ashamaa akkam nagaa jirtu jechuu hin daganne ani yoobsan abbabeetii yoobsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuun aga xumuraatti akkana wajjin taatan kabajaan isin gaafadha. MAALIIFAN sammuukoo dhiphisaa kan jedhu furtuu beekumsa hojiin mul'atuu kan jedhu akkuman yeroo kaan mata dureewwan nama hubachiisan nama barsiisan nama dadammaqsanii fi hamilee namaaf ta'an qabadhee isiniif dhufaa jiru har'as yoobsan arguu YouTube channel irratti MAALIIFAN sammuukoo dhiphisaa mata duree jedhu qabadheen dhufee jira. Haga xumuraatti like share subscribe gochuudhaan akka hamilee naaf taatan kabajaan isin gaafadha. MAALIIFAN sammuukoo dhiphisaa furtuu beekumsaa hojiin mul'atu. Wanti sammuukee guutee jiru odeeffannoodhamoo yookiin beekumsa hojiidhaan mul'atudha. Wantoota beektu hammam hojiidhaan argisiifta. Gosti beekumsaati qorachuudhaaf yerookee baay'ee isa irratti dabarsitu beekumsa waa'ee maaliiti. Baay'inni beekumsaa namoota tokko ajaa'ibsiisaadha. Beekumsi isaanii kuniin garuu odeeffannoo irraa kan argaman yookiin dorgommii tokko injifachuuf kan isaan walitti qabatanidha malee tokko isaallee hojiirra hin oolchan. Eenyu garee kamiif akka taphatu taphataa kamiif maallaqni hammamii akka kaffalamu maqaa guutuu dureessa magaalaa sanaa odeeffannoo hedduu qabu. Odeeffannoo eenyuyyuu fudhachuu hin barbaanne milkoomina itti fufiinsa qabu gonfachuuf garuu odeeffannoo kuufachuu keessaa baatee beekumsa hojiidhaan mul'atu seenuu fi hojiidhaan agarsiisuun dirqama. Akka Einstein dhimma odeeffannoo irratti lafa kaa'utti odeeffannoo jechuun beekumsa jechuu miti jedha. Saayintistiin guddichi Einstein yeroo tokko akka namoonni gaaffiiwwan xixiqqoodhaan isa dadhabsiisan ni dubbata. Gaaffiiwwan sana keessaa tokko maayiliin tokko tarkaanfii meeqaa? Akka safara biyya keenyaatti kiloomeetiriin tokko meetira meeqa jechuudha kan jedhu ture. Deebiin Einstein akkas kan jedhu ture. Odeeffannoo xiqqoo ani kitaaba xiqqoo tokko keessaa argadhu sammuutti qabachuuf MAALIIFAN sammuukoo dhiphisaa jedhe. Henry Ford immoo namicha abbaa qabeenya kaampaanii konkolaataa Fordii fi badhaadhaa biichaa kan ture gaaffii gaazixeessitoonni isa gaafataniif deebii wal fakkaataa kenneef. Gaazixeessitoonni suniin maqaa namootaa bebbeekamoo kaasanii abaluun beektaa? Abaluun beektaa? Abaluu eenyu? Lolli kunii fi sun bara meeqatti gaggeeffame jechuudhaan isa dadhabsiisan. Deebiin isaa akkas kan jedhu ture. Deebii gaaffiiwwan kanaa sammuuttiin beeku garuu nama deebii isaa isiniif kennu isinitti himuu nan danda'a jedheen. Waan baay'ee nama dhibuu fi nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Beekumsi namoota tokko gammachuu yeroo gabaabaa fi walfalmii yeroo makkiyaatoo dhugan gaggeeffamu irratti injifachuurraa kan darbe faayidaa biraa hin qabu. Maqaa dureessaa biichaa hamma akaakayyuutti yeroo meeqa akka saamamee fi yoom akka saamame yeroo meeqa akka fuudhe hiike ni tarreessu. Gosa konkolaatotaa magaalaa keessaa oofamanii fi gatii isaanii seenaa jaalalaa namoota safara isaanii beekumsi sadarkaa odeeffannoo irra jiru hedduudha. Beekumsa hojiidhaan mul'atu kan qabu garuu baay'ee yartuudha. Odeeffannoowwan kana beekuun hammina qabaatee utuu hin taane namni tokko beekumsa ittiin jireenya isaa fooyyeffachuu danda'u argachuudhaaf fedhiis ta'e dandeettii isaa kan hin qabne akka ta'e utuu odeeffamuu odeeffannoo hamma kana sammuutti qabachuu danda'uun isaa waan nama wallaalchisudha. Maashinii odeeffannoo ta'uu keessaa ba'i gara beekumsaa hojiidhaan mul'atuutti seeni. Beekumsa hojiidhaan mul'atu jechuun beekumsa atitti fayyadamtee fooyya'insa tokko jireenya kee irratti fidduu
dandeessuu fi kan madda galii siif ta'uu danda'u jechuudha. Gaaffii sammuu koo wanti guutee jiru odeeffannoo qofaadhamoo yookiin beekumsa hojiidhaan mul'atudha jechuuf deebii isaa argachuuf wantoota nu barbaachisan ofiin beeknee hojiitti jijjiiruun faayidaa mataa keenyaa fi maaliifin sammuu koo dhiphisa gaaffii jedhaniif deebii nuuf laataa jechuudha. Isaan keessaa tokko ofii koo fi maatii koo ittiin fooyyessuu nan danda'a kan jedhudha. Waan sammuu kee keessa guutee jiru odeeffannoos ta'u beekumsa siinis ta'e maatii keessa sadarkaa isin irra jirtanirraa xiqqoo kan isin hin fooyyessine yoo ta'e wantoota sanaan sammuu kee guutuun faayidaa hin qabu. Yommuu jireenya dhuunfaa keetti madaaltu wanti sadarkaa ani amma irra jiru irraa wayyaa'u hin jiru jettee sadarkaa irra ga'uu qabdurraa ga'uu kee yoo of amansiifte dogoggortee jirta. Dhugaansaa garuu isa kana. Wanta ati beektu fuula dura kee wantoota hedduutu jiru. Wantoonni ati ittiin of fooyyessuu qabdu hedduudha. Fooyya'uus ni dandeessa. Yommuu sammuun beekumsi hojiidhaan mul'atu sammuu kee guutuu jireenya keessa yommuu fooyya'u jireenyi maatii kee fi si waliin kan fooyya'u ta'uun isaa waan hafu miti. Kun akka ta'uuf immoo safara odeeffannoo jijjiiramaaf faayidaa tokko illee hin qabne sammuutti guuttatanii asiif achi naanna'uu irra bu'aa kan qabaatu itti fayyadamuu hojiitti jijjiiruudha jechuudha. Beekuun ga'aa miti. Beekumsa hojiitti jijjiiramuu qaba. Eeyyamamaa ta'uun ga'aa miti. Eeyyamamni sun hojiidhaan mul'achuu qaba jedha. Johaan Wolfgang kan jedhamu jechuudha. Dursinee akkuma ilaallu yaalle adda addummaan bu'uura odeeffannoo fi beekumsa jidduu jiru hojiin agarsiifamuu fi hojiin agarsiifamuu dhabuudha. Sababa kanaaf odeeffannoon qofti eessaan iyyuu nun ga'u jennee amanna. Jalqaba irratti beekumsi ani qabu odeeffannoorraa kan darbe ta'uusaa addaan baafachuun qaba. Itti aansuudhaan immoo beekumsa kanaan hojjedhee ofii koo fi maatii koo jijjiiruuf karoorfachuun qaba. Dhuma irratti karooraa fi fedhii irra darbee gara hojiitti seenuun dirqama. Beekumsi ani ittiin hin hojjenne xumurri isaa kisaaraa ta'a. Sababni isaa odeeffannoo sana walitti qabachuuf yeroon ani gubee akkasuma yeroon ani balleesseera jechuudha. Hojiin itti bobba'ee jiru ittiin nan fooyyeffadhaa. Namoonni tokko tokko waajjira keessa hojjetan akka meeshaatti itti fayyadamu. Daandii ittiin miindaa fudhatan. Kanaafuu hamma danda'anitti humnaa fi yeroo isaanii qusachaa waan waajjirichi kaffaluuf argatanii fuula isaanii irraa galagalfachuudhaaf karoora qabu. Ilaalcha akkasii ilaalcha nama sirrii fi ilaalcha nama amala gaarii qabu miti. Bakki nuti itti hojjennu kan dhuunfaa keenyaa, kan mootummaa yookiin kan nama dhuunfaa ta'uun isaa jijjiirama fiduu tokkoyyuu hin qabu. Ogummaan hojii isaa ittiin hojjechuutti jirru fooyyeffachuu fi guddifachuuf itti gaafatamaa qabna. Warra kaan gargaaruudhaan ofii keenya gargaarra. Sababni isaa wanti gaariin nuti namaaf goonu hundumtuu naanna'ee gara keenya dhufuun isaa waan hin hafneef jedha. Filooraa Edwaard namichi jedhamu. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ogummaa hojii keenyaa fooyyeffachuuf yaaliin nuti goonu nuunis nu fooyyessa. Dhimma kana bifa lamaan ilaaluu ni dandeenya. Jalqaba irratti yommuun waajjira koo fooyyessee galii isaa ol kaasu galiin koos walumaan ol ka'uuf carraa guddaa qaba. Karaa biraa immoo beekumsa ani hojiitti jijjiiruudhaan bilcheeffadheen waajjirri koo guddachuun isaa barbaadamummaa koo dabala adeema. Dhimma barbaadamuu kootii ilaalchisee immoo gaafan adeemu isiniif wayyoo jechuu utuu hin taane waajjiricha fayyadee ofii koottis fayyadamaa ta'uun qaba. Kanan ta'uu sanas hojiin gaariin ani gammachuudhaan hojjedhe garaa kootti deebi'uunsaa hin hafu waan ta'eef jechuudha. Maaliifan sammuu koo dhiphisa? Ani Yoobsan Abbabeetii Yoobsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa hamilee naaf ta'a. Jechoota dadammaqsoo kakaasoo fi wantoota beekumsa hubannoo nuuf ta'u yookiin namoonni biraan irraa fayyadamu jedhee qabadhee kanan dhufaa jiru
isinis na bukkee dhaabbattanii hamilee akkanaaf taatan kan biraa kan hojjechuu danda'uuf akka koomentii yookiin yaadallee naaf barreessitan kabajaan isin gaafadha. Galatooma. Maaliifan sammuu koo dhiphisa? Furtuu beekumsaa hojiin mul'atu. Ashama akkam nagaa jirtu jechuu hin daganne ani yoobsan abbabeetii yoobsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuun aga xumuraatti akkana wajjin taatan kabajaan isin gaafadha. Maaliifan sammuu koo dhiphisaa kan jedhu furtuu beekumsaa hojiin mul'atuu kan jedhu akkuman yeroo kaan mata dureewwan nama hubachiisan, nama barsiisan, nama dadammaqsanii fi hamilee namaaf ta'an qabadhee isiniif dhufaa jiru. Har'as yoobsan arguu YouTube channel irratti maaliifan sammuu koo dhiphisaa mata duree jedhu qabadhe.